Akkam jirtu fayyaa keessanii an beeknan camadaadha. Gaammii miidiyaa irraati. Kanaaf har'a immoo viidiyoo haaraatii walitti deemnee jirra. Viidiyoo keenya irratti koorsii haaraa jalqabna jechuudha. Kutaa walitti fufa qaba. Barumsa website developmentii yookaan ijaarsa marsariitii ilaalla jechuudha. Kanaaf websaatiin koorsiin kun kutaa adda addaa qaba. Kanaaf kutaa tokkoffaa irratti galuumsa ilaalla jechuudha. Koorsiin nun barannu kun front end website development jedhamee beekama. Website development keessatti wantoota sadii jiru. Tokkoffaan front endidha. Front endiin akka amma argaa jirtan kana website namni ilaalu yookaan isa namni ilaalu isa kana akka namni ilaalutti bareechuu yookaan hojjechuu kan ilaallatudha. Back end kan jennu immoo wantoota website kana duuba jiran waa'ee database isaa bakka information kuufamu akkasumas yeroo namni tokko yookaan login godhu database isaa to'achuu yookaan request serverii fi browser keenya keessa gidduu jiru to'achuuf wantoota barreeffaman kan nama barreessudha jechuudha. Inni biraa full stackidha. Full stack immoo namoota front endis back endis ta'an yookaan dandeettii lamaan isaa qaban full stack jennee waamna jechuudha. Nuyi garuu kan nuyi barannu front endidha. Kanaaf front endii barumsa kana asumaan jalqabna jechuudha. Barumsa front end keessatti wantoota sadii baranna. HTML, CSS fi JavaScriptidha jechuudha. Kanaaf isaaniitiin maal akka ta'an ilaallu keenyaan dura waa'ee websaayitii waan tokko ilaalla jechuudha. Websaayitiin akkamitti hojjetaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Websaayitiin akkamitti hojjetaa yeroo jennu fakkeenyaaf isin koompitara keessaniin yookaan bilbila keessaniin viidiyoo kana ilaalaa jirtu. Kun koompitara keessanidha jennu. Kanaaf yoo bakka kanatti websaayitii wayii galchite jechuudha. Yookaan websaayitii tokko irratti gaafa isin kilik gootan sarvariin websaayitiin sun irratti kuufamu ni jiraata. Kanaaf sarvariin tokko jira jechuudha. Kanaaf yeroo isin websaayitii keessatti bakka tokko kilik gootan browseriin keessan yookaan koompitara keessan request erga jechuudha. Gara isaatti erga gara serveriitti ergaa jechuudha. Serveriin request sana fudhata. Sana booddee maal akka ta'e process godha. Sana booddee faayilli sun yoo jiraate yookaan faayilli barbaadame sun yoo jiraate faayila sana bifa HTMLtiin deebisaa jechuudha gara kanatti. Bifa maaliitiin deebisaa jechuudha? Bifa HTMLtiin deebisaa jechuudha. Yoo faayilli sun hin jiru ta'e maal deebisaa yookaan immoo faayilli sun yoo argamu baate maal deebisaa kan jedhu koodii 404 kan jedhu kana deebisaa jechuudha. Kana argitanitti ta'uu danda'a koodii kana. Kanaaf yeroo hunda wanti nuyi baruu qabnu yeroo websaayitii fayyadamnu nu waanuma tokko ilaalla. Yeroo sanuun ilaallu duuba wantoota hedduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf nuyi Facebook gallee maqaa nama tokko tuqnaa jechuudha. Yookaan profaayilii isaa ilaaluu barbaanne maqaa namtichaa tuqnaa jechuudha. Jalqaba maal goone footoo namtichaa tuqna jechuudha. Kana booddee maal godhaa browseriin keenya request erga jechuudha. Requestiin kun gara kam deema? Gara serverii deema. Kana booddee serveriin requestii sana process godha jechuudha. Process gochuudhaan faayila sana barbaada. Faayilli sun jira moo jedhaa? Yoo jira ta'e bifa HTMLtiin gara browserii keenyaatti deebisaa jechuudha. Yoo hin jiru ta'e koodii 404 kan jedhu websaayitii baay'ee irratti argitan hedduu ta'a. Kana deebisaa jechuudha. Kanaaf yeroo nu websaayitii fayyadamnu wantoota kanatti ta'a jechuudha. Kan biraa wanti nu hin beekne akka amma sanitti miiqee yeroo serveriin tokko request deebisu kan inni deebisu HTMLdha inni. HTML kun maalidha jennee koodii barreeffamedha. Deebiin nuni serveriirraa argannu koodii HTMLdha inni irraa. Kanaaf koodii HTML kana namni dubbisuu hin danda'u. Koodii HTML kana akkuma suura kanarratti argaa jirtanidha jechuudha. Kanaaf namni dubbisuu hin danda'u. Kanaaf koodiin kun dirqama maal ta'uu qaba jechuudha. Gara wanta namni dubbisuu danda'utti jijjiiramuu qaba jechuudha. Kanaaf kana kan jijjiiramu immoo hin jiru jechuudha. Browseroota amma maqaa isiniin dha'e kana jechuudha. Kanaaf websaayitii keessatti browserii fi serveriin browserii koompitara keenya fi serveriin
gahee guddaa taphata jechuudha. Kanaaf weebsaayitiin bifa kanaan hojjeta. Kanaaf nuyi immoo koorsii kana keessatti akkamitti weebsaayitii sun immoo akkamittiin akka hojjetamu ilaaluuf deemna jechuudha. Inni kan biraan waa'ee HTML ilaaleerra. Ichi background isaa ammas ilaalla. HTML kan jennu HTML kan jennu akka argaa jirtan hypertext markup language kan jennudha. Kunis nama fiizistii Tim Berners-Lee jedhamuun naannoo 1980 keessa kan hojjetamedha. Kanaaf warra argitan bakka kanatti barreeffamoota kanaaf yookaan hojjechuuf kan nu tajaajilu HTML dha jechuudha. CSS keenyi install gochuuf nu gargaara inni irraa. Akkuma kana JavaScriptiin akka interactivity yookaan functionality laata jechuudha websaayitii keenyaa fi kanaaf ilaaleerra jechuudha. Amma akka TPT waan tokko sanitti agarsiisa jechuudha. Websaayitii kana ilaalaa. Websaayitiin kun websaayitii addunyaa keenyaa isa jalqabaadha jechuudha. Kanaaf websaayitii kana ilaaluu dandeessu. Kana Tim Berners-Lee nama jedhutiin kan hojjetamedha yookaan nama HTML hojjeteetu kan hojjete jechuudha. Kanaaf akka argitan CSS koodii illee qabu. Akkuma HTMLtiin barreeffametti jira jechuudha. Yeroo adda kana info.cern.ch jettaniitu sarchii gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf kutaawwan hafan keessatti waa'ee koodii HTML, CSS fi JavaScript wal faana ilaalla jechuudha. Kutaa lammaffaatti aanutti immoo HTML koodii barreessuun eegalla jechuudha. Kanaaf yaada qabdan koomentii irratti nu barreessuun dagatiina. Maaltaa yoo ariifadhee akka jechuun qabu yookaan wanti hafee jiraate wanta dabalamuu qabu koomentii irratti nu barreessaa jechuudha.